Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoobsa 8 seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoobsa 12 irra dhaabbanneetu eebba Waaqayyoo isa guddaa kana eebba Waaqayyoo isa dachaa dhibbaa kanaaf of qopheessina. Wangeela Maatiyos boqonnaa 13 irratti namichatu sanyii facaasedha. Maalirra facaasaa? Lafarra facaasa. Lafti kuni sanyii kana simateetu inni tokko ija 30 kenne, inni tokko ija 60 kenne, 30-fold, 60-fold, 100-fold jedha. Lafti kun sanyii walqixa simatee, sanyii walqixa fudhatee, result inni produce godhe garuu walqixa miti. The same ground, different results. Lafa tokko waan inni kenne garuu resultii garaa garaati. Lafa kanaaf kennaan dachaa dhibba godhachuu sadanuusaaf jira. 100-foldin lafichaaf inuma jira. Garuu filmaata lafichaati. 30 godhachuunis, 60 godhachuunis, 100 godhachuunis. Lafi sun nama. Lafi sun jireenya keenya. Mentaalitii ija 30 qabaachuun filmaata. Mentaalitii ija 60 qabaachuun filmaata. Mentality ija 100 qabaachuun filmaata. Garuu with 30-fold mentality we cannot exceed to 100. Sammuu ija 30 naannoon keenya, safarri keenya, boundaryin keenya, daangaan keenya kan inni itti ijaanamee jiru 30 jedha taanaan 30 sii kenna Waaqayyo. Kanaaf dubbiin 100-foldii dubbii amantiitii, dubbii ilaalcha keenyaati. Dubbii sammuu keenyaati. Kanaaf sammuu keenyaa ol guddifna. Waaqni keenya guddaa sababa ta'eef. Nagaa keenya ol guddifna, mul'ata keenya ol guddifna, ilaalcha keenya ol guddifna. Lafa sanaa fi filmaata isaati 100 godhachuun, 60 godhachuun, 30 godhachuun. Namni sammuu qorophisaa baatee Nifleemiin mo'uu hin danda'u. Sammuu qorophisaa baatee addunyaa kana mo'uu hin danda'u. Kanaaf waan nuyi produce goonu, resultii nuyi laannu waan jireenya keenya keessatti, sammuu keenya keessatti amantiidhaan tolfannee bocanneedha. Kanaaf gaamma galgala kana nan jedha sammuun nama hundumaa 30 miti, 60 miti, dachaa 100 haa yaadu. Bara dachaa 100 unitu toshata gaa. Waaqayyo rakkina hin qabu. Qodaa namaatu, konteenerii namaatu yookaas immoo veezelsii keenyatu stretchii ta'uu qaba. Qodaan kee 30 baata taanaan 100 iddoon qabu Waaqayyo. Qodaan kee 60 baata taanaan 100 iddoon qabu Waaqayyo. Ammuma qodaa keenyaa nuu kenna Waaqayyo. Naaf galgala kanaa qodaan keenya haa bal'atu. Kajedhamiti sagaleen Waaqayyo faarsaa 89 irratti afaan kee banadhu bal'isiitii ani immoo tan guutaa'edha. Ammoo nuyi banne nuu guuta Waaqayyo. Galgala kana galgala iddoo dunkaanaa keenya diriirsinee eebba dachaa 100 Waaqayyo irraa fudhachuuti. Kanaaf Waaqayyo waanuma nuyi jenne, waanuma nuyi yaannu, waanuma nuyi argine, isaan waanuma nuyi abjoonne, isaan waanuma nuyi imagine goone Waaqayyo gooftaan maccaa nuu kennuuf harkisaa diriiraadha.
waan argine hin dubbanna waan dubbanne immoo waaqayyo immoo mallattootti godha. Naaf sagaleen waaqayyo inni hiyyeessilleedha miti Iyyoo'eel gubbaatti ani sooressa haa jedhuedha. Inni dadhabaanillee ani jabaadha haa jedhuedha. Sababni isaa waaqayyo konfessionii qulqullootaa dugda duuba sababa jiruuf. Dachaa dhibba jennaan waaqni keenya harka dachaa dhibbaa bal'ifateera ga'amma. Galanni kan waaqayyoodha haa ta'u. Kanaaf barri fuula keenya dura jiru maqaan isaa bara dachaa dhibbaati. Lafti keenya lafa dachaa dhibbaati. Lafa ja soddomaa miti, lafa ja jaatamaa miti, lafa dachaa dhibba produusii godhuudha bara kana. Ijoolleen keenya dachaa dhibba kennu, ija dachaa dhibba, eebba dachaa dhibba kennu. Kanaaf dachaa dhibba jechuun full potential jechuudha. Sanyiin kun dachaa dhibba kenne yeroo jedhu lakkoofsa isaatu hin ta'in guutuu kennuu malaa kan kenne lafa isa ija dhibba kennedha. Amma kennuun sirra jiru. Inni waaqayyo arge maqaa waaqayyo waaqa jiraataan tokkoon kennamin hin hafin. Waaqayyo raficharraa sadanuusaarraa full potentialiin lafa sanaa dachaa dhibba. Dandeettii dachaa dhibba kennuu qaba. Garuu sadan lafa sanaa keessa tokko duwwaatu kenne. Full potential. Mul'anni keessan, abjuun keessan, ilaalchi keessan 2024 maqaa waaqayyo waaqa jiraataan gara guutuu isa waaqayyo argeettaa dhufu. Seera ba'uu boqonnaa 26 lakkoofsa 12 irratti sagaleen waaqayyoodhaa eebba dachaa dhibba kan akkas jedhee nutti hima. Yisihaaq biyya sanaa midhaan facaaseedha. Biyya Giraar jedhamu. Maqaan bara sanaa bara beelaati. Garuu nama waaqayyoo fi bara dachaa dhibbaati. Giraar biyya jedhamu sana keessatti beelatu rukute. Iyyumatu rukute. Lafatu goge. Midhaan baasuu dide lafti. Kanaaf nuyi biyyaa wajjin deemna miti. Naannoo wajjin deemna miti. Ikonoomii waaqayyoo keessatti, biyya waaqayyoo keessatti Giraar lalisaadha nama waaqayyoof. Biyya gogii, biyya nami beela'e, biyya midhaan hin baafne keessatti waaqayyo akka jedha. Yisihaaq biyya sanaa midhaan facaaseedha. Biyya nami facaase hoomaa gashachuu dadhabe ijoolleen beela'ani. Biyyi beela'e keessatti waggaa sana keessaa dachaa dhibba hin galfateedha. Waggaa sana keessa dachaa dhibba hin galfate. Waaqayyos isa hin eebbise. Inni hamma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa adeemedha. Hamma baay'ee nama guddaa ta'utti. Waaqayyo nama guddisuu barbaada obboloota ko. Nama guddisuu barbaada waaqayyo. Foonitti mitiim, hafuuratti, foonitti, karaa hundumaa maqaan mootummaa waaqayyoo mootummaa guddinaati. Ittuma guddachaa adeeme. Sababii inni hojjetaa baay'ee bushaayee saawwan qabuuf warri Filistiyaa isatti hinaafan. Kanaaf isaan boolla isa Abrahaam abbaan isaanii utuu jiruu hojjetoonni isaa qotatan bishaan baasanii turan hundumaa duuchanii gidduutti adeemedha. Nu caalaa baay'ee jabaatteetta. Nu gidduutti adeemi. Waaqayyo kana namaa oolchu. Nu gidduutti adeemitu hin ta'in silaas wajjin adeemnaadha. Sirra harka waaqayyoo jira jedhaniiru moo booddee? Jedhaniiru.
Abemelikumtiin akka jedhu kun takka ture immoo dhaqee maal jedhaa boolla cufee dadhabeetu Waaqayyo in 100-fold. Siyaaq nama kakuun Waaqayyo irra jiru gaafa eebbisaa deemu dubbiin akka yaanne miti jedhe. Siinsi ari'achuutuun ta'insi wajjin kakuu galuudha jedheetu dhaqee immoo kakuu wajjin galeera. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataan ageenistii keessan kan deemu miilla keessan jalatti gadaa jedhu. Waaqayyo dachaa dhibba isa eebbise jedha. Maqaan bara Yisihaaq bara dachaa dhibjin deema miti. Namni Waaqayyo Waaqaa jin deema. Na jireenyi nama Waaqayyo. Yaanni nama Waaqayyo barri nama Waaqayyo kan inni hidhatee jiru haala miti. Bara 2024 prediction baay'eetu jira. Rakkina inni qabu, gidiraan inni qabu, waan inni fide asa deemaa jiru, waan baay'eetu jira. Inni nuuf dhimma keenya miti. Nuuf garuu 2024 isa beektonni jedhanirra, isa warri siyaasaa jedhanirra, isa warri diinagdee jedhanirra maqaan bara keenyaa uniif bara Yisihaaq bara dachaa dhibbaati. Galanni kan Waaqayyoodhaa haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo dachaa dhibba isa eebbisee dhaga. Aga dachaa dhibba jechuun bara irraa hafaa jechuudha. Irraa hafaa. Waaqayyo gaafa nama eebbisu. Maqaan eebba Waaqayyo dachaa dhibba jedhama. Dachaa dhibba jechuun irraa hafaa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti isa kana argina. Akkaataa itti Waaqayyo eebbisu amma sirna eebba Waaqayyo principally 100-fold ilaalla. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos iddoo mijataadhaa fi iddoo itti irraa hambisanii nama nyaachisuu miti. Irraa hafaa ijaan arguun hin danda'amne remote area keessatti sirna irraa hafa utuu inni gaggeessu argina. Lafa Yesuus jiru irraa hafaatu jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 20 kutaa beekamaadha. Yesuus Kiristoos jireenya foonii jireenya hafuuraa irraa hafaa guute gara nama 5,000. Inni foonii garuu duwwaadha. Inni foonii garuu beela. Dabareen kan isa fooniitii jarri kun hin deemanii jedhe. Fooniinis hafuuraanis guutuu nama godha Yesuus. Kan hafuuraa quufanii nyaatanii irraa harcaasee dhukkuba isaanii hafuura seexanaa hafuura diinaa irraa lafa naqe garuu kan maaliitu tirruudha kan fooniitu tirruudha. Amma immoo sirna eebba foonii gaggeessinaa jarri kun hataan jedhe Yesuus Kiristoos. Lafa Yesuus jiru hunduu guutuudha. Yesuus Kiristoos eebba gartokkeen beeku. Eebba guutuu kan namaa kennu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo duwwaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos waan inni godhe dinqiidha. Iddoon kun jedhan bartoonni. Iddoon kun iddoo waan ati jettu kun itti ta'u miti. Sababni isaa number 1 geographically iddoon kun mijataa miti. Remote, we are remote jirra. Fagoo jirra magaalarraa. Fagoo jirra walakkeessa biyyarraa. We are far from the central. La galgala kana handaara lafaa teessee kan jirtu. Remote areaan jiraani kan jettu. Dukkana keessa kan jirtu. Magaalarraa fagoo kan jirtu. Teknooloojii irraa fagoo kan jirtu, qaroomina irraa fagoo kan jirtu, beekumsa irraa fagoo kan jirtu, qabeenya irraa fagoon jira kan jettu. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo iddoodhuma sanatti si argata. Fagoo jirra jedhani. Horii irraa fagoo jirra, magaalaa irraa fagoo jirra. Fagoo jirra. Fagoo waan jedhamu Yesuusii wajjin hin hojjetu. Hallelujah.
Yesuus namatti dhiyaannaan inni nuyi fagoo jirra jennu dhiyoodhuma jira. Nama Yesuus itti dhiyoo jiru hunduu ittuma dhiyoo jira. Nagaan itti dhiyoo jira. Eebbitti dhiyoo jira. Jireenyi itti dhiyoo jira. Eebbichi immoo isa copha miti isa dachaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoosini riizanii gurguddaa qabatamaa amansiisa irraa hafaan gaggeeffamuu hin danda'u. Iddoon kun mijataa miti. Yookaas immoo iddoon kun iddoo itti namni nyaatee quufee irraa hafu miti. Isa jedhuu fi convincing proof dhiyeessan jarri kuni. Tokko iddoon isaa fagoodha jedhanii. Fagoo jirra. Fagoo jirra. Ani fagoon jira nama jedhuufi. Ani fagoon jira. Ani namarraa fagoon jira. Qabeenyarraa fagoon jira. Beekumsarraa fagoon jira. Yesuus Kiristoos mana kee keessa ol jedhee jiraatu malee innati fagoo jira jettu dhiyoodhuma jira. Dhiyoodhuma jira. Nama Yesuus itti dhiyoo waan hundumtuu itti dhiyoodha. Nama Yesuus irraa fagoo hundumtuu irraa fagoodha. Dhiyoo jira. Lammaffaa immoo financially ammatu makaane hiyyaalla jenne. Sirni quubsu, sirni irraa hafaa, sirni lafatti hafaa, sirni 100-fold eeyyamamaa miti iddoo kanatti. Utuudhuma kaane waggaadhuma tokkoyyuu itti gatteenye hojjenne mendaan waggaa tokkoyyuu ummata kana waanuma xinnoo afaaniyyuu hin jiisu. Hin danda'amu jedhanii. Lammaffaa yeroomti isaayyuu immoo hin eeyyamu galgala jedhanii. Galgala. Galgala. Yeroon galgala nama jedhu Yesuus keessatti galgala waan jedhamu hin jiru. Sirna double portion yookaas immoo 100-fold keessatti iddoon murteessaa miti, qabeenyi murteessaa miti, yeroon murteessaa miti. Yeroon isaa galgala jedhani. Galgala. Yeroon galgala inni jedhu waan baay'ee qaba. Gamma iddoon hin eeyyamu, yeroon hin eeyyamu, qabeenyi hin eeyyamu. Kanaaf ragaa qabatamaan jenna malee calluma jennee jenna miti jedhan Yesuusiin. Yeroon hin eeyyamu galgala. Hin eeyyama. Yeroon hin eeyyamu aduun dhiyeera. Yeroon hin eeyyamu ani dulloomeera. Yeroon hin eeyyamu barri narra darbeera. Yeroon hin eeyyamu anaafi. Namni jettan jirtu laata abboonni keenya harmooliin keenya iyyuu hin eeyyama hin niine aduun Yesuus keessatti aduun hin ni'u. Jira yeroon Yesuus keessa yeroo hundumaa. Kanaaf ragaa isaanii kana gaa fashaleessuu barbaada Yesuus Kiristoos. Ragaa isaan dhiyeessan, ragaa isaan lafa kaawwatan hin danda'amu waan jedhamu kana attamittiin dabarsee eebba dachaa fiduu danda'a Yesuus Kiristoos. Kan keessan fixxaniittu amma gaa sirna hojii waaqarraatti darbinaadha Yesuus. Teessisaa uummata kana jedhe. Teessisaa jedhe Yesuus. Toora gashaati teessisaa jedhe. Gaafa isaan ta'anii jedhan ishee xinnoo qabdan immoo fidaa jedhe. Harka isaa keessa fidanii kaa'ani. Dubbiin amma harka isaa keessa galutti. Gaafa harka isaa kee galee jedhu dhimmi yeroo, time, place, it will become irrelevant ta'a. Ishuun ta'u jechuudha. Yesuus Kiristoos keessa jireenyi gale. Yesuus Kiristoos keessa qabeenyi gale. Harka Yesuus keessa waan gale hundumtu utuu hin jaallatin humna 100-fold itti guddachuu qaba. Amma galala akkanni irraa hafaa ta'e ala kana guutu. Iddoo malee taa'a buddeen lamaa fi qurxummii lamaa fi daabboo shantu harka roongii keessa taa'a. Adireesii roongii taa'a. Fidaniitu hoowwedhanii darbatanii itti gatanii. Gaafa isaan darbatanii itti gatanii waan gurguddaa
isteejii jireenyaa kee waan gurguddaa sadiitu ta'e. Ishee kana sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hin nyaatan jedha iddoo sana yoo dubbifattan Maatewos boqonnaa 14 kana yoo dubbifattan hin nyaatan. First stage ni hin nyaatan. Hin nyaatan. Nyaati jira Yesuus harka. Hin nyaatan. Beektu jireenyi levelii gurguddaa torba qabanuun jedhu warrumti biyya lafaa. Torbanoota sana keessaa isa dhumaa sadan performi godhe Yesuus. Hin nyaatan. Leveliin jireenyaa torba keessaa mee isa mataarra jiru sadiin isinitti hima. Steejiin inni dhumaa inni olaanaa sadan keessaa tokko flexibility jedhama. Yeroo namitti waan nyaataa hin yaaddofne, lafa jireenyaa hin yaaddofne, hin nyaata. Steejiin jireenyaa inni ja'affaanii flexibility irraa gara independence. Independencein yeroo quufaati. Yeroo nami quufu. Yeroo nami quufu. Quufechuun rakkina hin qabu yaan fideedhe. Yoo xinnaatee namni tokko waggaa tokko rakkina tokko malee hojii dhiiseen addunyaa kanarra deema yoo jedheef capability finance akkasii yoo qabaate sadarkaa quufaarra jira. Independent. Yookaan immoo independent stage ni lafatti namni schedule ofiisaatiin baafatee jiraatudha. Kaampaanii gadhiisee schedule namaa gadhiisee time frame namaa keessa time schedule namaa keessa sadarkaa sagantaa mataa isaatiin mul'ata mataa isaatiin hojii mataa isaatii abjuu mataa isaatii fedhii mataa isaatii waan isatti tolu hojjetachuu bira yeroo ga'u namni sadarkaa independent irra jira yookaas immoo sadarkaa quufaarra jira. Sadarkaan jireenyaa inni dhumaa independensiitii abundance jedhama. Abundance jechuun mata dureen horii lafa isheen itti baddu ta'a jechuudha. Money is no longer the subject. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti stage kana sadan performii godhe. Hin nyaatan. Nyaatanii nafne. Nyaatan xeqqedhanii nyaatan. Ittaane maal jedhaa nyaataniis hin quufan. Hallelujah. Hin quufan hin jenne. Hin quufuun independentiidha. Irraa hafe abundance. Agartanii iddoon isaa garuu eessa? Remote area. Iddoon isaa garuu eessa? Iddoon danda'amne lafa onaa. Lafa onaa keessatti Waaqayyo abundant life Waaqa kennuudha. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Jarri kun hin nyaatan. Sadarkaa jireenyaa isa shanaffaa hin quufan. Sadarkaa jireenyaa isa ja'affaa irraa hafe. Sadarkaa jireenyaa isa dhumaa. Waaqayyo sadarkaa jireenyaa isa dhumaadhaan nu ga'uu barbaada. Yesuus Kiristoos ani jireenyan fidee dhufeedha. Jireenya sana jireenya dheenuun jireenya sadarkaa kamirra jiru which stage of life? Abundant life jedha Yesuus. Stage jireenyaa isa kam akka ta'e abundant life jechuun 100-fold jechuudha. Double portion jechuudha. Jireenyan fidee dhufe. Jireenyan fidee dhufe dheetu jireenya kana define yeroo godhu maqaan jireenya sanaa maal jedhaa? Sadarkaa jireenyaa isa dhumaa jedhama. Abundant life. Zoe life. Stage jireenyaa keessaa abundant yookaas immoo zoeen sadarkaa jireenyaa isa dhumaati. Nama cina keessan jiruuni sadarkaa jireenyaa isa dhumaarra jirta jedha. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Yesuus Kiristoos gararraa jireenyi hin jiru. Ana jireenyi jedhe Yesuus. Jireenya attamiiti ati? Sadarkaa jireenyaa isa dhumaa tanedha Yesuus. Sadarkaa jireenyaa isa jireenyi biraa gararraa hin jirreedhaan jedhe. Yesuus Kiristoos isa lafa onaa keessatti quubsuudha. Isa lafa onaa keessatti irraa hambisuudha Yesuus maqaan isaa.
Galanni kan waaqayyoo haa ta'u. Egaa Yesuus keessatti 100-fold in reality dha malee mammaaksa miti. Hin danda'ama Yesuus ijjin. Yesuus Kiristoos jireenya quufaa akkati jiraattu hin barbaadu. Jireenya nyaataa akkati jiraachuu hin barbaadu. Sadarkaa quufaa akkati jiraachuu hin barbaadu. Sadarkaa abundant. Irraa hafaa akkati jiraattu barbaada waaqayyoo. Gooftaadhaaf ulfina kennaame. Haleluuyaa. Akkasi. Yesuus isteejii jireenyaa ishee dhumaa ishee gajjallaa jirtu siin argine Yesuus. Sagararraa nu arge Yesuus. Maqaan jireenya sanaa gaa jireenya 100-fold jedhama. 100-fold jechuun dhuma jireenyaa jechuudha. 100-fold jechuun isteejii jireenyaa isa jireenyi kan biraa gararraa hin jirre jechuudha. Haleluuyaa. Yesuus koo gararraa jireenyi biraa hin jiru. Yesuus koo gararraa qabeenyi biraa hin jiru. Jireenya naa fidee dhufe Yesuus. Sadarkaa jireenyaa isa kam naa fidee dhufe. Sadarkaa jireenyaa isa jireenyi kan biraa gararraa isaa hin jirre naa fidee dhufe. Enjoy me jedha Yesuus sa'aatii 24. Relax in me. Enjoy me. Eat me. Drink me. Na nyaadhu. Na dhugi. Ani jireenya isa dhumaati jedha Yesuus. Maqaan waaqayyoodha haa eebbifamu. Hallelujah. Kanagaa sirni eebba harka dhibbaa eenyu keessa jira? Kiristoos. Yesuus Kiristoos keessa jira. Agaa waaqayyo keessatti mootummaa waaqayyo keessatti sadarkaan jireenyaa fooniin afuuraan the highest quality nu arga waaqayyo edda ta'e. Jireenyi waaqayyo kennu kun immoo caaluma jedhamee firfirfama miti. Sirnattiin harka isaa keessaa fudhannu qabna. Nuyi warri kaadhimamtoota eebbarka waaqayyo sadachaa dhibbaa how we position ourselves for 100-fold of blessing. Sheekanan immoo isinitti himagaa. Amma Yesuus Kiristoos Zoe sadarkaa jireenyaa isa dhumaa baatee dhaabata. Generationiin Yesuus garuu kaadhimamtoota jireenya sadarkaa dhumaa miti. Yesuus Kiristoos jireenyan eebbe in sarara kan caalu hin jedhu. Waanuma tokko isaan hin dinqu. Waan nama maraachisuudha wantichi. Maal generation hamaan kun jedhe Yesuus. Faaggaa nama utaalchisu riitimii as geeddaranii achi geeddaranii. Who cares? Hin socho'u generationiin sun. Achi immoo riitimii immoo geeddaranii waan akka nama boossisu wayii. Waan miira namaatti bu'u immoo dubbatanii waa'ee masii. Immoo isaanii min gurrarra isaanii yaa'u. Akkasi generationiin keenya. In different generation. They are not appreciative. They don't move. Yesuus yeroo jedhan muuvii dhalootan goone. Dhimma waaqaa yeroo jedhani, mana waaqaa yeroo jedhani, mootummaa waaqaa yeroo jedhani. Dhaloota gurra isaarra yaane. Dhaloota akka sanbatee mana waaqaa dhufee galu. Dhaloonni akkasii kaadhimamtoota eebba dachaa dhibbaa ta'uu hin danda'ani. Hin fudhattaniin harkaa maal dhaloonni kun jedha Yesuus. Maali dhaloonni gaggalagalaa kun jedha. Dhaloota gaggalagalaa adulterous generation jechuun gaaf tokko gamana oolaa gaaf tokko gama sana oola. Dhaloota adulterous jechuun identity baay'ee qaba garatti qabu dhabe waaqayyo. Eebbisuu barbaada lafatti argu garuu hin qabu. Kennuufii barbaada lafatti argu garuu hin qabu. Waattaasaachuu barbaada lafatti argu garuu hin qabu. Maali dhaloonni gaggalagalaa kuni? Dhaloota gaggalagalaa adulterous jechuun jaalallee lama nama qabu jechuudha. Legally and illegally. Kana gidduu deddeebi'u takkana fakkaatu ama immoo dur galagalanii gama dhaabbatanii. Dhaloota dhaabbannaa hin qabne. Dhaloota determined hin taane. Dhaloota amanannaa kanaaf iddoo isaatti waaqayyoon argine. Maali dhaloonni kun harkaa fudhachuu didanidha Yesuus. Waaqayyo 2024 ofiisaa keessa hordeedhuma sinaadhaaf. Sin eebbisuu barbaada waaqayyo maali yatti argee sin eebbisa. Yatti argee nu eebbisa. Eebbi waaqayyo moo prinsiipilii qaba. Eebbi waaqayyo lafatti dhufu qaba. Beetel lafa eebbaa jedhama. Beetelin turuun garuu dirqama saba waaqayyooti.
akka Naahoom Mo'aabiin nannaane Waaqayyo gaafa inni Beetelitti bokkaa roobsu eebba wajjin wal dara darbina. Kan Waaqayyoof jireenyi keessan wal jalan darbin. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Kanaaf dhaloonni sun generationiin sun Waaqayyoo fi eebba roobee eebba waggaa 3,000 mana isaanii dhufee fi dhaloota harka diriirsee fudhatu miti. Waaqayyo meela waasii kennuun barbaada harka kee diriirseedha. Si eebbisuun barbaada harka kee diriirseedha. Sadarkaa jireenya kee ol butuun barbaada naa argaminuun jedha Waaqayyo. Galanni kan Waaqayyoodha haa ta'u. Akkas egaa Waaqayyo dhaloota gaggalagalaa hin barbaadu. Dhaloota gaggalagalaa Zoe life, abundant life, double portionidhaa fi kandideetii gaarii miti. Kaadhimamaa gaarii miti. Dhaloonni indifferent moving goone waa'een Waaqaa gurrarra sayyaane. Waa'een dhimma Waaqayyo, waa'een mana Waaqayyo. Badaadhuma dubbii lammaffaatti ta'e dhaloota akkasii eebbaa harka Waaqayyoo fi kaadhimamtoota gaarii miti. Waaqayyo nu eebbisuu barbaada. Maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyo dhaloota determined ta'an barbaada. Dhaloota fuula gooftichaa dhaabbatanii eebba isaa dheebotan barbaada Waaqayyo. Amma kakuu moofaa keessaa baay'ee kan na dinqu, baay'ee kan na dinqu eebba dachaa harka keessa kan gashate raajii Elsaayi jedhamutu na dhiba. Raajiin Elsaayi jedhamu kuni double portioniitu fuula isaa dura jira. Waaqayyo kan qopheesseef garuu mandaraanni keessa darbutu jira. Laganni keessa darbutu jira. Waan inni keessa darbutu jira. Pirinsipilii inni keessa darbutu jira. Eebba dachaa sana haammachuudhaaf. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 2 gubbaatti raajii eebbi dachaan fuula isaa dura jiru. Ayyaanni dachaan fuula isaa dura jiru. Isaaf ayyaana isaa gidduu garuu sagaleen bitaan mirgaan iyyu tokko argina. Boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Eliyaas guyyaan Waaqayyo isaa kenne miishanii isaa fixee gudunfamuu geenyaan biyyoota 3 biyyoota 4 lafa kutati raajotaa jiranii lafa hojjetoonni jiranii mandaroota gurguddaa 4 utuu hin deemin fuula dura ariifatee vizitii gochuu barbaade. Lafi isaan kaan adreesiin isaanii Galgaalaa jedhama. Dhumni isaa immoo Yordaanos jedhama. Namni kun akka iddoo gadhiisaa jiru, gadaan nama kanaa akka gudunfamaa jiru, raajota jiran hundumaa keessa kan arge Elsaayiidha. Kanaaf Elsaayi akkas jedha. Yommus kutanni raajota Eliyaas Waaqayyo Galgaalaatii gara Beetelitti na ergeera jennaan turi asuma jennaan dhugaadha sibiraa nafuwani jedhe. Hinafu sibiraa jedhe. Focused on bending focus no matter what. Ani sibiraa hinafu jedhe. Wakka jiru beeka. Ebbi dachaa akka jiru beeka. Akkas jedhe yemmusa dhagaa adeemsa roosaa jalqabanii kan Elsaayi hindide takkaa hin hafuun jedhe. Amma immoo taanee raajotatu immoo dhufe. Yemmus kutanni raajotaa ayi kutata raajotaa kutanni raajotaa warri Beetel keessa turanii gara Elsaayi dhufanii akkana jedha Waaqayyo Gooftaan macaa. Raajonni kun baay'ee raajota sobduu miti. Raajota genuinidha. Ilaa akkana jedha Waaqayyo. Gooftaan ati duukaa mana dhiiftee deemaa jirtu kun beektaati yeroon isaa gaa akka jiru. Beektaati baay'ee si wajjin akka hin turre.
Siduraa deemaa akka jiru beektaa. Deemaa jira siin jedha Waaqayyo. Jennaan deebii Eliyaas Elsaa'i kennituun garaa koo na tuqanaan lakka jedha. Beekaa jedhe. Isin raajota sobduudhaan jenne. I know but keep silent. Beeka garuu isin calluma jedha. Ani galma koo beeka. Ani waan na dura jiru beeka. Kutanni raajotaa dhufteetti naannofteetu hin uursaniga. Keep silent. Adeemsa keerraa bitatti kan si harkisan. Ebba dachaarraa mirgatti kan si harkisani. Bara 2024 bara gab jechuu haa ta'u. Hallelujah. Gab jedha. Be silent. Beeka sasin jettan kana. Garuu galman qabaani. Fookasiin qabaani. Waa argeeraani. Keep silent. Qilleensa naannoo keessanii gab godhaa. Raajota naannoo keessanii gab godhaa. Waaqayyo gooftaan macaa gabnurraa godhu. Qilleensa raajotaa nama joonjessaa jirani. Nama burjaajessaa jirani. Fookasii nama distoortii gochaa jirani. Kiristoos irraa Waaqayyo gabnurraa godhu. Gab jedhaa jedhe. Yoom kanaan hafe fookasii isaa hin jal'ifne hin adeeme. Laala eenyutu double portioniidhaaf kaadhimamaadha. Eenyutu 100-foldidhaaf kaadhimamaadha. Nama Waaqayyo kana duukaa determined ta'e. Qilleensa baraaf bubbee baraan asiifachi kan hin daddaaqamne. Nama sana dura waan guddaatu jira. Isaaniin moo'ee Beetaliin moo'ee darbe. Iddoo kanaan socho'in. Iddoo kanaan deemin. Warra jirani haay iddoon kun dhuma koo miti jedhe. Lafa tarra jirtu dhuma kee miti. Qixa tarra teessee jirtu dhuma kee miti. Waan atarra qabdu isa dhumaa miti. Hin soba seexanni. Hin soba diinni. Beetel dhuma kee miti. Galgaalaan dhuma kee miti. Dhumni kee burqaa jedhama. Yordaanos jedhama. Hindidee jara didee darbe. Boqonnaa lama lakkoofsa saduraa boqonnaa lama lakkoofsa 5 irratti adeemsa jalqabe gam amma gam Yarikoon mogee dhufe. Gilgaalaan darbe. Beeteliin hin darbe. Yarikoo gaafa inni ga'ee dhufu maa biraaf ture kutanni raajota. Ammas yommus kutanni raajota warri Yarikoo keessa turan gara Eliyaasitti nammiti ammas. Waaqayyo har'a gooftaa keessa duraa fudhata. Fudhachuuf akka jedhu beekta jedhanii isa gaafatan. Inni immoo deebisee eeyyee beeka. Isin garuu waa'ee kanaa hin dubbatinaa. Isuma sana jedhe. Ammas keep silent. Naannoo keessanii isa iyyu. Sagalee naannoo keessanii iyyu. Lafan ga'u beeka. Isa na waame beeka. Fookasii koo beeka. Garanitti adeemaa jiru beeka. Keep silent. Foon keessaniin keep silent. Unbending focus. Determination. Ani gooftaa koo duraa as achi hin jedhu. Rakkinaan dhufte, bubbeedhaan dhufte, bitaan dhufte, mirgaan dhufte, ani ija koo maasterii koo irra fiksii godheera. Naaf sagaleen Waaqayyo jalqaba amantii keessanii isa ta'e maasterii keessan, gooftaa keessan, Kiristoos irraa ija keessan hin buqqisinaa. Gaafa fookasiin badu hundumaatu bada. Fookasii ganamaa, adeemsa ganamaa, waamicha ganamaa, jaalala ganamaa. Eenyutu irraasin dituur irraasin godhe laata? Irraa nu godhe laata? Kuma 2024 Waaqayyo fookasii keenya iddootti nuu deebisuu barbaada. Ija kee anarra godhi jedha Yesuus.
Lafa yaadden geessaa ija kee anarra godhi. Abjuu kee biran geessaa ija kee anarra godhi. Iji Yesuus irraa ka'e, fookasiin Yesuus irraa ka'e, maqaa gooftaa Yesuusiin gara isaatti deebi'u. Kutata raajotaa kanaanii gaaf jedhaa. Yarkootti gabbisaan godhee darbe. Dhumarratti Yordaanosiin ga'e. Yordaanos jechuun iddoo eebba dachaa jechuudha. Yordaanos jechuun burqaa jechuudha. Bishaanonni Israa'el keessa jiran xixinnaa hundumaaf soorsiin Yordaanos. Amma gaa Eliyaas dhaqeetu soorsii irra dhaabbate. Waaqayyo burqaa irra si dhaaba. Amma burqaa sana bira geessutti hin dhaabatinati. Yordaanosiin gaafa ga'ee jedhu meelaa ishee kana naa dhaggeeffadhaa laakka jedha. Isaan jedha lakkoofsa 7 irratti isaan lachuu Yordaanos bukkee hin dhaabatan. Kutata raajotaa keessaa immoo namoonni 50 dhufanii isaan irraa fagoo dhaabatanii hin fagaatani gamma. Fagoo dhaabatanii. Fagoo dhaabatanii kaleessa naannoo isaatti iyyuu. Amma garuu alaala dhaabatanii hin dubbatan. Iddoo kanatti eebba dachaa fudhate gaa Eliyaas. Iddoo kanatti dachaa haammate gaa Eliyaas. Elsaa'iin. Amma gaa jedhe Eliyaas. Gaaffii barbaadde gaafadhu jedhe. Gaaffii barbaadde gaafadhu. Ija kee anarraa hin fudhanne mammaatti. Kutati raajotaa sin qabne. Barri sin qabne. Guyyaan sin qabne. Haalli sin qabne. Ask any question. Achi booddee Yordaanositti gaa eebba dachaa kan inni haammate. Amma gaani waan tokkoon barbaade. Double portion. Ayyaana dachaan barbaada. Dibata dachaan barbaada. Isa sirra turen barbaadan jenne. Isarra dachaan barbaade. Dachaa lama. Dachaa dhibban barbaade. Gaaffiin kun gaaffii cimaadha. Gaaffiin kun Yaarkootti tuwaafee ta'e hin deebi'u. Gaaffiin kun Beetelitti tuwaafee ta'e hin deebi'u. Gaaffiin kun Galgaalaatti tuwaafee hin deebi'u. Amma garuu caafii lafanni itti fudhatamu dhumarra ga'e. Iddoo kanatti garuu hin deebi'a jedhe. Obboloota koo waan tokkoon isinitti himaa. 2024 Kiristoos Iyyasuus irratti ija keessan sirreeffadhaa haaraa. Haleluuyaa. Isa duukaa buuna. Teellaatti deebi'uun hin jiru. Bitatti jechuun hin jiru. Mirgatti jechuun hin jiru. Gooftaa koo, maasterii jireenya koo, mootii jireenya koo, abundant, 100-fold eebba kootii baateessa jiru. Isarraa ija koo hin buqqisu. Hallelujah. Decisionii tokko goona. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Hin beektan jechuudha. I have decided to follow Jesus. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hallelujah. Dhaloota Yesuus duukaa bu'an irra eebbateega. Yesuus fuuldura keenya dura mootii adeemaa jiru. Eebba baatee, nagaa baatee, dachaa nu hammachiisuudhaaf double portionii baatee kan dhaabataa jiru maasterii keenyatu jira. Garuu kutata raajotaatu dhufee Yordaanosiin taa'ee jira. Kutata raajotaatu Beeteliin taa'ee jira. Gungumtuutu jira. Foontu jira. Qilleensatu jira. Attentionii keenya siif achi kan raasan. No silence. Silence. Akkas egaa sirni eebba dachaa akkasi. Dhaloota gaggala galaan barbaadu Yesuus.
dhaloota jallaan barbaadu Yesuus, dhaloota hamaan barbaadu Yesuus. Isaan kaadhimamtoota eebbadachaa miti. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataan galgala kanaan nan jedha. Waanuma Waaqayyo isinii arge, waanuma Waaqayyo akkasin hammattan barbaadu, isteejii jireenyaa Waaqayyotti si butuu barbaadurraa gara bitaatti, gara mirgaatti, asiin iyyee achiin iyyee diraagi kan nu godhu silent jenna galgala kana.